Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba arkafone akam jirtu anda khaysano baga jaraatani arrageesan isinin jecha arraas akkuma beekamu aappii shabakaa bilaasha akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu qabadee dhufeetiin jira. Aappiin kun jechuudha zeenii firiidhaa fi jawwii firii moobaayilii riyaala 39 moobaayilii riyaala 60 isinii hojjeta. Eegaa gara barnootatti asumaan dabarra. Aappilikeeshinii pilaastorii keessaa argachuu dandeessanii Pilaastorii keessa erga galchitaniin booda bakka seerchi jettu tanarratti kunoo akkuma argitan barreeffama kana itti barreeffattan jechuudha. Erga haala kanaan itti barreeffattanii aappiin isa kanaatu isinii dhufa. Amma gabbuufadhee waan hin qabuufu open godheetiin seennee waliin ilaalla. Kunoo akkuma argitan amma isatti fayyadamaa jira jechuudha. Zeenii firiidhaan irratti fayyadamuu jira. Kunoo connect ta'ee jira jechuudha. Irraa baaseetiin waliin ilaalla. Erga keessa seentaniin booda tuqaa sadeen gubbaa tanarra gattuutaniiti update godhattan aappilikeeshinii barbaaddan jechuudha. Yeroo gabbuusan update godhuun dagatiin alaabaa biyyoolessaa isiniif fidu waan ta'eef ammallee bakka gubbaa sanarra gattuutanii update online update bakka jettu sanarra gadhootanii eegaa anammaa sana update godheetiin qaba waan ta'eef seeneetiin jira jechuudha. Ammas asirra gadhootanii kunoo akkuma argitan jechuudha. Amma zeenii firii ka gubbaarraa sanirratti hojjeta jechuudha. Akkuma argitan zeenii firii sanirratti hojjeta. Jawwii firiillee kunoo kanarratti hojjeta jechuudha. Moobaayilii riyaala 39 asirratti hojjeta. Moobaayilii riyaala 60 abba lama qaba. As keessa isin barbaadde irratti hojjechiifachuu dandeessan. Zeeniillee baay'ee jira. Isin irratti dalagee irratti daleessifachuu dandeessan jechuudha. Amma kanuma gubbaa sanirra naa dalagee erga haala kanaan itti guuttattaniin booda connect bichaa gootan jechuudha. Kunoo akkuma argitan aappilikeeshiniin amma connect jira jechuudha. Haala kanaan gabbuufattanii irraa fayyadamuu hin dagatin. Haalaan isiniin jaa asumaan YouTube fayyada kaatii subscribe naa godhaan isiniin jaa. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.